Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota keessatti Jimaata fi Sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7, galgala immoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8tti, galgala immoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti, dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti, akkasumas meetir baandii 25 kiloheerzii 11,000 fi 800 fi 10 irratti Jimaataa fi Dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 fi walakkaatti afaan Oromoo qofaan, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Hadda guyyaan Dilbata Ammajjii 15 bara 2017 babaaroo dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo alaamanni sa'a namni waa horattan cufti sinii badhaadha. Nageenyi keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophii qabannee dhiyaanneerra. Qophii kana isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu an Waaqoon Oleti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Oduutti aansuun Ammajjii 1 guyyaa waraana bilisummaa Oromoo giddugala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti kabajame irratti argamuudhaan haasawa jaal Dr. Deggafaa Abdiisaa taasisan isiniif dhiyeessina. Xumura qophii keenyaa irratti ammoo yaada miseensonni waraana bilisummaa Oromoo Ammajjii 1 guyyaa waraana bilisummaa Oromoo giddugala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti kabajame sababeeffachuun kennatan gurraan isin geenya. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun hordofaa isiniin jedha. Oduudhaaf jaal Ibsaa Gaaddisaa. Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin ani Ibsaa Gaaddisaatiin. Walga'iin maqaa haaromsaatiin sirni wayyaanee Finfinnee dabalatee magaalota Oromiyaa garaa garaatti hojjettootaaf kaabinoota isaaf taasisaa jiru mormii itti dhalateen honga'uun ibsame. Diddaa uummattoonni biyyattii keessattuu manni Oromoo waggaa tokko oliif walitti fufiinsaan taasiseen kan baarage mootummaa wayyaanee maqaa walga'ii haaromsa jedhuun hojjettootaaf kaabinoota isaa walitti qabuun itti hololaa akka jiru maddeen gabaasaniiru. Haa ta'u malee walga'iin kun bakkoota adda addaatti gaaffilee walga'icharraa ka'aniin akeekni isaa honga'aa jira. Ilmaan Oromoo sabboonoon walga'ii tibbana Finfinnee waajjira daldalaaf onaa kan naannoo Kotobeetti gaggeeffame irratti argaman ergamtoota wayyaanee irratti mormii jabaa kaasaniiru. Wayita uummanni keenya baadiyyaa fi magaala keessaa humna waraanaa irra qubatee jiruun lubbuun isaa dhabamaa jirutti mootummaan uummata gama tokkoon waraanaan fixaa gama biraatiin ammoo haaromsa jechuun umurii bulchiinsa isaa dheeressuuf yaaluun of goyyoomsuun alatti hiikkaa biraa hin qabu. Gaaffiin mirgaa uummanni kaasee itti dhumaa jiru deebii sirnaa haa argatu. Haga kun hin taanetti maqaa haaromsa bulchiinsa gaarii fi dimokiraasii kan jedhu ololli oofamu waan sobaati kan jedhuu fi yaadota biroo sabboontonni kaasaniin walga'ichi addaan citee ergamni diinaa fashalee jira. Hidhaan warraaqsa uummata Oromoo dhaabuu akka hin dandeenye walga'ii fi haaromsa jedhamee kan TPLF'n ololamaa jiru. Bulchiinsa sirna wayyaanee warraaqsa uummataan hundee irraa diigame deebisanii suphuu kan akeekkate ta'us kun milkaa'uu akka hin dandeenye sabboontonni mirkaneessaa jiru. Lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu magaalotaaf onoota garaa garaa keessatti diddaan uummataa jabaatee itti fufee jiraachuun gabaafame. Akka odeessi tibbana nu ga'e addeessutti godina Horroo Guduruu onootaa fi magaalota garaa garaa keessatti ilmaan Oromoo daandii cufuun jibba mootummaa gabroonfataa wayyaaneef qaban mul'isaniiru. Haga yoonaatti diddaan kun jabaatee kan itti fufee jiru yoo ta'u, sirni wayyaanee warraaqsi jalqabame kun itti fufuu mala sodaa jedhuun humna waraanaa konkolaataa ooraalii 8 oliin naannicha qubachiisee jiraachuu qeerroon gabaaseera.
miira sodaa kan warraaqsi ummataa guutummaa Oromiyaa keessatti irra deebi'ee dhohuu mala jedhuun magaalota Oromiyaa hunda keessatti waraanni qophiin taa'uu akka qabu ajaji qondaalota wayyaanee TPLF irraa darbuus odeessi kun dabaluun addeesseera. Miira sodaa kan warraaqsi ummataa guutummaa Oromiyaa keessatti irra deebi'ee dhohuu mala jedhuun magaalota Oromiyaa hunda keessatti waraanni qophiin taa'uu akka qabu ajaji qondaalota wayyaanee TPLF irraa darbuus odeessi kun dabaluun addeesseera. Godina Arsii onoota garaagaraa keessatti warraaqsa biyyoolessa Oromiyaatiin walqabatee ilmaan Oromoo hedduun hidhamaa jiraachuun himame. Akka maddeen keenya gabaasa Saabaa'oof erganiin mirkaneessanitti godina Arsii ona Roobee magaalaa Roobee Dida'aatti afayaa'ii onichaa Nuurii Subii fi ilmaan Oromoo 96 mana hidhaa waajjira onichaatti hidhamanii dararamaa jiru. Ilmaan Oromoo hidhaman keessaa 10 dubartoota oggaa ta'an, isaan keessaa namoonni 4 hawwan daa'imman ji'a 3 ta'uu odeessi arganne kun ifa godha. Haaluma wal fakkaatuun onuma kana ganda Ataabaa Gaasalaa jedhamu keessatti milishoonni gandaa waraana komaandii poostii wayyaanee waliin ta'uun gandarra naanna'anii ilmaan Oromoo dararaa akka jirantu barame. Bifuma kanaan dargaggoo Keeraddiin Manzaa jedhamu situ qeerroon nurratti ijaaraa jira jechuun reebicha hamaa irraan gahaniin haalaan miidhamuurraa yeroo ammaa hospitaala Asallaatti wal'aanamaa jiraachuu maddeen dabaluun addeessaniiru. Kun kanaan osoo jiru humni ergama farrummaa galiin gahuun ijaarame komaandii poostii jedhamuu fi dabballoonni amanamoo sirnichaa tahan duula hidhaa bifa haaraan ummata Oromoo irratti akka geggeessaniif ajaja qondaalota TPLF irraa darbeen yeroo ammaa ilmaan Oromoo qaroo fi hubatoon gaafii mirgaa gaafatan adamsanii mana hidhaatti guuraa jiru. Murni komaandii poostii wayyaanee bahaagala barattootaaf barsiisotaa hordofuun miidhaa irraan gahurraa Oromiyaa keessatti sirni baruuf barsiisuu gufatee akka jiru gabaafame. Oromiyaa keessatti barattoonniif barsiisonni waraana komaandii poostii wayyaaneen bobbaafteen bahaa fi galli isaanii hordofamaa hiraaraaf affeeramaa jiru. Kanarraayis sirni baruu fi barsiisuu sadarkaa hin jiru jedhamurra gahuu gabaafamee jira. Kunis tahee garuu gootonni barattoonniif barsiisonni Oromoo miidhaa murna diina kanaaf odoo harka hin laanne warraaqsa fincila xumura gabrummaa bifa adda addaatiin finiinsaa jiru. Haaluma wal fakkaatuun barattoonniif barsiisonni hedduun hidhamanii waan jiraniif akkasumas gaafii mirgaa uummanni keenya gaafataa jiru akka kanaan duraa waliin dhahaa fi fakkeessiin ukkaamamuu osoo hin taane sirnaan haga deebii argatutti hin barsiifnu jechuun barsiisonni hedduun dalaga dhaabanii jiraachuun baramee jira. Oduu xumuraatiin godinaalee Oromiyaa bakkoota hedduutti rakkoo boba'aatiin walqabatee konkolaatonni hedduun hojii dhaabaa akka jiran himame. Akka gabaasa maddeen qeerrootti godinaalee Oromiyaa bakkoota hedduutti mootummaa wayyaanee ta'e jedhee gatii boba'aa waan ol kaaseef konkolaatonni hedduun hojii dhaabanii jiru. Keessumaa magaalota akka Naqamtee, Amboo fi Holataa keessatti rakkoo boba'aatiin walqabatee konkolaachistoonni rakkataa jiraachuu maddeen qeerroo ni hubachiisu. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan ceeqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa meetir baandii 25 kiiloo heerzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun jalqabe ammallee itti fufee jira. Ammajjii 1 guyyaa waraana bilisummaa Oromoo giddugala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti kabajame irratti argamuudhaan haasawa jaal Dr. Daggafaa Abdiisaa taasisan isiniif dhiyeessinaa kunooti. Oromoo jirtu? Jirtu? Oromoo ilmaan leencaa waan lama duwwaan jedha. Tokko akka mootummaan garboomfattuu wayyaanee uummata keenya mana dheeraatti dhattuun yoo kumanatti woboo kuma dhibbatu dhalata. Kan hubadhaa. Ugguu Oromiyaan dhuunfatame uummata Oromoodhaa meeshaa bara sanaa hin qabu. Mootummaan Habashaadhaa meeshaa warra dhiyaarra fudhatee uummata keenya hin cabse. Har'a garuu
uummata Oromoo meeshaa baramee qaba. Gowwummaa TPLF gowwummaa wayyaanee akka durii sanan uummata Oromoo meeshaa bareetii cabsee bulchaa jettee amaa jirti. Har'a uummata Oromoo waboon akkanuma isiitti beekan. Yoo namni kun dhibbee hidhame miiliyooniitu waboo ta'e. Isa baranaa agarra jechuudha. Har'a mudhiin ilmaan Oromoodhaa sinnaaraan hidhamee jira jechuudha. Kan bira uummata Oromoo kotaadhaan waa'ee daddaan gargar qoodanii bitaa turan afaan faajjiidhaan. Har'a garuu barana kana 2016 tooftaa wayyaaneedhaa uummata Oromoodhaa qeerroon waboon ciree lagatti gannaqe. Kana beektu miti. Amma labsii atattamaa jettee uummata Oromoodhaa Oromiyaa keessatti agaasiidhaa fi poolisiinsee uummata Oromoo hidhaatti naqaa jira. Ammallee uummata Oromoo labsii atattamaadhaa diigaa jira. Kana kuma qabdu miti. Ittumaa diigama. Abadam siyachi uummata Oromoodhaa qawweedhaan afaan qawweetiin ukkaamsinee bulchinaan homaa hin ta'u. Gowwummaadha kun. Kanaaf uummati Oromoo hidhannoo mudhii qofaa utuu hin taane uummata Oromoo hidhannoo sammuus qabaachuu qaba. Hidhannoo sammuu dammaqina. Egereen uummata Oromoodhaa maal akka ta'uudhaaf deemu warri jalee wayyaaneedhaa jala deemanii uummata kan hiraarsaa jiranii hidhannoo kanallee qabaachuu qabu jechuudha. Eeyyatu qabsiisa. Ilmaan Oromoo waboo qeerrootu hidhachiisa jechuudha. Akka egeree uummata Oromoodhaa badiidhaa fi diinaa wajjin hiriiranii uummata keenya gidirsaa arganii egereen Oromoodhaa maal akka ta'uudhaaf deemu akka isaan hubatanii hidhannoo sammuudhaa kennuufii qabnaa jechuudha. Kana utuu walirraa hin citin hidhannoo sammuu goonaa fi gaafa sanaa kophaa taftii TPLFin kophaa taftii jechuudha. Kanatti jabaannu jedha. Gara biraan waan lammaffaa kan jedhu har'a ugguun addanatti isiniin woboo ijoolleen lalaccee kana argu ani gammachuu guddaan natti dhaga'amu. Kuleessaa dhufee waxxanii ilmaan Oromoodhaa haadha isaanii ijoolleen Oromoodhaa haadha isaanii abbaa isaanii eessuma isaanii wasiila isaanii dhugguu hiraarsaa jiran ijoolleen xixinnoon ni hubatu. Hiraarsa kana ilaalu aarii qabu jechuudha. Aarii waan qabaniif qabsoo irratti dabalamna jedhanii kunoo akka keessa irraa kana ijoolleen dargaggoodhaa wabootti dabalaman jechuudha. Gara fuulduraattis itti fufa kun ogummaadhaan kan isii itti himu haati curaan yookiin mucaan gadam keessa jiru ugguu haati aartu ugguu haati gadditu gadamisa keessaa gadda kuni soorataan yookiin saayinsiidhaan kan irra gahamee jechuudha. Dhalatee ugguu haadha isaanii jala yaa'anii waan haadha isaanii irra gahu waan abbaa isaanii irra gahu waan maatii isaanii irra gahu uummata isaanii irra gahu ijaan argaa aaraa kana hambisuu qabnaa jedhanii ijoolleen dargaggoo akka keessanii kuni qabsoo hidhannootti qabsoo mudhii fi qabsoo sammuutti hiriiranii uummata Oromoo bilisa baasuudhaaf biyya Oromiyaa walaba gonfachiisuudhaaf itti jiru keessaa jechuudha. Asiis akkasuma jechuudha. Woboon keessa, qeerroon keessa, dargaggoon keessa. Woboon bakka jirutti hidhannoo sammuudhaa fi hidhannoo mudhii qabatee uummata isaa bilisummaa gonfachiisuusaa waanuma noolleedha.
bagaarraan nu ga'ee oliin nu ga'ee gammachuun guddaa qabna ijoollee dargaggoo as keessatti arguun gara fuulduraatti uummata Oromoodhaa fi ifatu jira jechuudha. Waa'ee fayyaa mootummaa goonuu ta'e na gaafattanii ogeeyyoti fayyaa woboodhaa sinduukaa jiru anis sinduukaa jira jechuudha. Fayyaa taate dargeeffachuu keessatti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo tokko lama jennee qophii keenya xumuraa irra geenye jirra. Innis yaada miseensonni waraana bilisummaa Oromoo ammajii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo jiddugala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti kabajame sabeeffachuun kennatan gurraan isin geenya itti dhiyaadha. Biyya abbaa macaan jedhama. Ayyaana kana gaa bifa addaatiin ilaala. Bifti addaa kunis qabsoon abaawoodhaan durfamu qabsoon Oromoo. Qabsoon bilisummaa Oromoo guddatee sadarkaa kanatti irra ga'uunsaa kan bara dheeraa itti dadhabamaa ture hojjetamaa ture. Injifannooleen garaagaraa bara baraan galmaa turan daranuu firii godhatee sadarkaa kanarra ga'uunsaa. Akka tarkaanfii gara bilisummaatti akka itti dhiyaanne bilisoomuun fagoo akka hin jirre uummanni Oromoo bilisoomuun isaa fagoo akka hin jirre kanatu naa ifa jechuudha. Sochiin naannoo mooraa leenjii kanatti hojjetamaa ture kan bara kamiyyuu caalaa bara kana sirna ho'aadhaan waraannis miseensonni kaadhimamtoonni haaraanis gara mooraa leenjii heddumminaan seenuudhaan hirmaannaan jiru leenjiin deemaa jiru kaan leenjii xumuratee miseensummaa isaa guutee gara dirqamaaf qophii yeroo ta'u kaan immoo leenjii fudhachuudhaaf yeroo seenee jedhutti haalli injifannooleen immoo biyya keessattis ta'aa jiran wantoota gurguddaa sadarkaa gurguddaa irratti wantoonni hojjetaman haalaan kan nama onnachiisanuu fi mooraan leenjii kun immoo daran ho'ina isaa eegee waan kana waan jiru dhaabbachuudhaan tarkaanfii ittaanutti ceesisuudhaaf sochiin inni godhe waan sochii babbareedaadha gama woobootiinis immoo haamilee bareedaadhaan kaka'umsa guddaadhaan waan leenjii kana keessatti bu'aa ba'ii gaafatu dadhabbii gaafatu hunda danda'uudhaan haamileef kaka'umsa isaaniitiin bu'aa gaarii irra akka jiran qophii akka ta'an kanan argaa jechuudha. Amsani qabu qeerroon biyya keessaas waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee adda addaa keessatti bakka jiru hundatti silas barii bilisummaa diinni abdii murannaa irraa kan ka'e tarkaanfii gara jabeenyaa inni godhu kan nu jilbeeffachiisu waan hin taaneef daranuu kan nu xiiqessee injifannoolee irratti injifannoo akka galmeessinu nu taasisuu fi diina kana barbadeessinee kufiitii sirna sanaa mirkaneessinee goolabatti gochuudhaan uummata Oromoo bilisummaa gonfachiisuudhaan kan itti dhiyaanne waan ta'eef isa kanarratti hadhaa qabsoon barbaadu kamiyyuu daranuu jabaatanii
hojjechuun akka irraa eegamu rakkoo kam keessattuu akka jilbeeffachuun hin jiraanne abdii guddaan irraa qabas waan amma ta'aa jiruuf deemaa jirurraas shakkii tokko irraa hin qabu. Isa kanaaf jabaachuu qabu. Namoonni immoo tokko tokko mufii dhuunfaa irraa ka'anii biyyoota alaa tatta'anii olola dhaaba irratti oofanuuf waan hin taane haasaa hin taane jecha hin taane alagaaf yookaan diinaaf utubaa ta'uudhaaf waan diinni itti gargaaramu sana wallaalaniitu hin taane beekaa ija qabatanii waan biraa dubbatan isa kanaaf bakka laatuun silas bakka laatu oboon ammas eenyinuu kanaaf kan bakka laatuuti uummanni Oromoo immoo sirnaan kana beeka. Kanaafuu isa kana irratti immoo oboonis jabaachuu qaba. Qeerroon daranuu jabaatee hojii isaa itti fufuu qaba. Uummanni Oromoos bakka jiru hundaa gochaa diinaatiif utuu hin rifatin akkuma jabina amma agarsiise kanaaf fuulduratti immoo daranuyyuu wareegamni ba'ee bilisummaa gonfachuun barbaachisaa akka ta'e waan walumaan beeknudha jechuudha. Kanaaf isa kanarratti jabaatamee hojjetamuu qaba. Waan amma hojjetame irratti mirqaanamee qofa isa waan fuulduratti hojjennu dagachuu akka hin qabne daranuu jabeeffannee isa kana injifannoo kana jabeeffachuu akka qabnu dhaamuuf hin barbaada. Yaadni laattaniif fayyaa ta'a. Isinis fayyaa ta'a akka injifannoo uummata Oromoof. irraa kananaa kannuu keessaniif baay'een isin galateeffadha. Maqaan kiyyaas akkasumaanis lalistuu sabaa jaamaa haqabsoo akkasumaanis gaabagaa ayyaana amajjiitiin waliin nu ga'een isiniin ja'a. Ayyaanni kun baay'ee bareedaadha. Guyyaa woboon marfama diinaa harkaatirraa cabsee ba'e saniifuu baay'ee ayyaana wobooti ayyaana keenyaa jechuudha. Akkasumaanis ayyaana kana nu wajji gammaddanii asitti argamuu keessaniifis baay'ee nutti tolee jira. Akkasumaanis itti fufaan isiniin ja'a. Jiraannee nuti turre jaallan keenya irra wareegaman hanganaan geessanii hanganaan geenii nutilleen itti fufnee galmaan ga'uudhaaf hawwii guddaa qabnaa jechuudha. Akkasumaanis galmaannee geenyaa jechuudha. Dhiiga gootawwan keenya Oromoo qaqqaalii irra dhuman galmaanni geenya akkasumaanis taanaan waan amma nurra deemaa jiru kanaa fi fincila amma kanatti deemaa jiruu fi irratti nu dabalamaa jiru kana nuti warra dhiiga san kafalatu jechuun nuti warra gumaa nyaatu miti warra gumaa baasu malee sanirraa tokko jechuu wooboo jechuun akkasumaanis warra biyya keessa jirtan fincila kana jabeessaa itti fufaa gantuudhaaf hin sobominaan jaan gantuudhaanis naamummanni gantuunis isiin hanga xiqqaadha sobamanii laakiin akkanatti harka nyaatu isaan ilaa yoom diinaa hojii ta'anii akkanatti dhiiga ilmaan Oromoo xiqqaa keenyaa fi guddaa keenyaa fi oduu hin jenne dhangalaasaa wajjin jiran kana lafatti hin hafu yoo immoo irraa beetan taate irraa dhaabbadhaa yoo immoo kanuma akkanaan itti fufaa jiraattan ta'e walumaan arkuu jiraannaan jaan isaaniinis. Barumsi. Akkamitti waa'ee leenjii kana waan dadhabbii jaamu nutti mul'atu nu duraas hin dhufu jechuudha. Maaliif yoo jettan arra nuti dhiinni obboleeyyiin keenyaati fi dhiinni abbaa keenya odoo hin taane haadha keenya odoo hin taane obboleeyyiin keenya odoo hin taane ilmoo daa'ima odoo hin taane dubartii garaa qabdu odoo hin taane takka odoo hin hafne akkanatti isaan arra suukanneessa adda addaa kana irra tarkaanfii fudhachaa odoo jiranii nuti akkamiin leenjii dadhabbii irraa himanna nuti kana laalaa waan jiruuf isaan hordofaa waan jiruuf waan Oromiyaa keessaa tahaa jiru waan isaan sochii nurra kaasaa jiru waan agarruuf waan quba qabnuuf waan hordofaa jiruuf waan dadhabbii jaamu nutti mul'atu tasa nuti waan dadhabbii waan agarre hin jiru sanumaafuu nuti itti fufnee galmaan geenye isaan cinaa dhaabbannee wooboon ni jirraa qeerroodhaanis jabaadhaa saniifuu hirmaannaa nuti ijoollee dhiiraa hin jennee dubartii hin jennee kunoo dhufnee qooda wajji qoodannee wajji keessa bahaa jirraa boruu keessaa baanaa ni beena boruu injifannaas ni beena murannoo fi kaayoo waan qabnu jechaaf nuti humaata kanatti hin fakkaatu itti fufnee jabaannee injifannoon ta'u uummata Oromoo taatee itti fufaa jirraa jechuudha. Gama keenyaan deeggartoota keenyaanis baga ayyaana amajjii bara 2017 isin ga'een jaanii warra gantootaanis akkanatti nafuun jaan injifannoon keenya tahaan jaanii jechuudha. Akkasumaanis nuti shamarree
teenya qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessatti baay'ee keessatti hirmaachaa jirra. Akkasumaanis dhufanii warri biyyoota adda addaa jirtan nutti hirmaadhaa. Arraan tana mootummaan gabroonfataa haadha abbaa keenyaa fi daa'ima odoon jenneef labsii hatattamaa nurra fudhatee waan nu fixaa jiruuf arree isaan dhufanii nutti ida'amanii qabsoo teenya tana nu wajjin injifannoo teenya tana yoo taangaan baay'een gammadaa. Saniifuu immoo akkanatti baararraas deemanii biyyoota adda addaa deemanii jiruun isaanii akka hin taanetti du'aa waan jiraniif duuti du'aa allettuu eega bitaka biyyarraa baanii akkana duutaateef asii dhufanii hirmaatanii yoo nu wajjin qooda fudhatan baay'ee natti tola. Isaaniinis biyya biraarra deemuu dhiistanii dhuftanii qooda asitti furadhaan ja'an dhaamsaan isaaniif qabu jechuudha. Warra biyya alaa jirus warra akkanatti yaada adda addaatiin wal dura dhaabbattan kana walii galaan ja'an yaadni keessan tokko haa ta'u mootummaa gabroonfataa kana nurra dhaabbatee nu hacuucu kana firraa kaafnaa ja'an Oromoon tokkuma taanee itti fufuu qabnaa walii galaa wal dura hin dhaabbatinaa yaada juun dhaamsa qabaafii jechuudha. Yaadannoo kenniteef maqaa dhaggeeffattoota saabaa'uun galatoomsiin jenna. Yaanis akkasumatti carraa kana naafannoo keessaniif baay'een isin galateeffadha galatoomaan isiniin ja'a. Abubakar Jamal Haji Khalil jedhama. Inumaa hanga qabsoo kanatti makamnee nureef kaadhimamtootati leenjiin eegalle waan kana ta'eef wallahi baay'ee nama gammachiisa. Akka gaariidha. Waan har'a dhalanne natti fakkaatahu ilmi namaa guyyaa sadii qabaa tokko ka du'aati tokko ka jiruuti tokko ka gaafa dhalatuuti. Ka gaafa dhaladhuu san akka waan har'a dhaladhe natti fakkaata. An adda bilisummaa Oromoo urga dhaladhee waliin dhaladhee laphee kiyya keessa natti bilbilaa ture wal qunnamuun hin dandeenye har'a wal qunname alhamdulillah rabbiin galanni haa ga'u ka wal rabbiin osoo lubbuutii yan baasin isaa wal nu qunnamsiise sabni Oromoo ka biyya keessa jirus ka ala jirus ka Awurooppaa jirus ka Eeshiyaa jirullee hundummaa keenyayyuu akka tokko taane Oromiyaa takkitti falmannu qeerroowwan biyya keessatti lafeen isaanii cabaa jirtan nu jabaadhaa nullee waboon isin duuban jirraa waboon akka olola gantuutiin akkanatti jirti jedhanii kijibaan akka isin hin mancaafne dhugumaan dhugatti ka duraan amanuu dadhabne ufii keenna keessa geennee arginee jirra waboon nu duuban jirti nu ilmaan Oromoo guutunu haadha takkitti falmanna jabaadhaa jajjabaadhaa jedhaan. Yaadannoo laatteef baay'ee galatoomne. Baay'ee galatooma isinis carraa naa kennitaniif barri bara haarayaa ka nagaa ka milkii ka badhaadhuma ka ittiin bilisoomnu rabbi nu haa godhu. kabajamoo dhaggeeffattoota keenya teessoo keenya kan ittiin qunnamuu dandeettan isin beeksisa.
Imeeliin keenya kan ergaa gabaabaa ittiin nuuf kaa'uu dandeessan sboradio88@gmail.com. Irraan deebi'a. Imeeliin keenya kan ergaa gabaabaa ittiin nuuf kaa'uu dandeessan sbo.radio88@gmail.com. Facebook peejiin keenya yookaan fuulli Facebookii keenya akka afaan Oromootti Sagalee Bilisummaa Oromoo jechuun barbaaddanii yoo laayik gootan guutummaa odeessa Sagalee Bilisummaa Oromoo achirraa argachuu ni dandeessu. Viberii fi WhatsAppiin keenya ammoo 006113400462. Dhaggeeffattoota keenya gumaachi yaada keessanii jajjabina Sagalee Bilisummaa Oromootiif qooda olaanaa qaba waan ta'eef hirmaannaan keessan itti hafuuf isiniin jenna. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo Sagalee Bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophii nadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophii wal fakkaatu biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuuf jiraadhaa. Injifannoo uummata Oromoof.